ወንድሞቼ ያጣኋቸው እንደወጡ ለቀሩት ከቤታቸው አይረሳ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان رورتا في كبجمتوني كيا نجيني كوان كبجا بكسنجتا هم بتسمعها مسنجرا إيجا ويار أكن اللي بدفجرا بكنا كجرات تاني بكسنجرتا هم دتنا جيني ربي قد هذا هم مسنجرا كم جرتان فيان جسم الفكاتا يوم إيجا سامونا ترتيلي رومراساتيف كالتي دان فيديو يوتيوب فولا يوتيوب كياتين فين بيكم أرانتا غرو اللي بدفجرا بكنا كجرات تاني بيزمتا ولا لما وجيتي في علوم جرينياتي والكباتين Iddoo kana keessa badeen ture baga naga jiraattanii nageenya rabbii guddaa bakka isin jirtan hunda taa'uun isin jedha. Ani nagaan jira alhamdulillah rabbil alamin baga naga taatanii egaa hordoftoonni kiyyaa warri yeroo dheeraadhaaf teessanii like share subscribe gootanii yeroo ammaatti kee turtan naaf jira guddaa galatoomaan isin jedha. Ammallee immoo warri haaraan akkasumas YouTube baay'ee namoonni ilaalanii fi namoonni like subscribe godhan jiran nama muraasa garuu kalaalanii baay'ee nama hedduudha. Akkasuma maatiin kee warra haaraa seenaa laalaa baatan channel kee subscribe gochuu maatii kee dabalamaan isin jedha. Iddoon guddaadha taa'anii dhugaa maatii kee itti fufinsaan akka na daawwattaniif akkasumallee namoo akka viidiyoon kee yeroo hunda isin bira gahuuf channel kee subscribe godha. Achi booda iddoo notification isaan mallattoo walbata kudhaan ol viidiyoo kadhusan tuqaa akkasitti na hordofaa itti fufinsaan isin jedha. Tanan kabajaan isin gaafadhaa obboleen kee warroonni daawwataa ilaa maatii YouTube kee subscribe gochuun godhin daawwachaa jirtanii maatii kee dabalamaa kabajamaa ta'an isin jedha. Akkasii jechuun barbaada warri immoo dura maatii kee taatan YouTube kee jalatti argamtan subscribe gootanii na jabeessuu jirtan guddanaaf galatooma. Yeroo viidiyoon keessas biraan gahe like gochuudhaan akkasuma immoo yaada qabdan komentii kaa'achuudhaan na daawwataa jiraachuu keessan na barsiisaa yookaan na agarsiisan isin jedha. Akkasii eegan turtii yeroo muraasatti booda guyyaarraa kana maaliin dhuftee yoo jettan egaa sababni turaa deebuuf sababa hedduu jira. Inni jalqabaa immoo akkuma isin beektan mana lamaffaatiin jira. Namni gumuun beektanii mana arbaa yookaan immoo walumaa galatti biyya nama waan hin jiru jecha guyyaa wayyaatti yookaan immoo yeroo gara yerootti argamu. Sababni isaa biizza irraa kan ka'e hojii biraa waan hin dalaguuf akkuma isin beektanitti. Kanaaf qajeeluu yeroo hunda yeroo fi haala mijataa argachuu dhabee asumaan isin jechuu barbaada. Lammaffaa immoo hedduu biiziidha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo boqonnaa adila isin qabu sababa kanaaf hin badee isin jedha. Asirraa kanaaf immoo subscribe gochuu dhiistanii haarsitanii jennaan daawwataa boo jirtan dhugaa dubbachuudhaaf namni 6,700 daawwate nama subscribe godhee achi keessaa nama 200. Inna kanaafuu subscribe gochuu maatii kee dabalamaa viidiyoo kee immoo like share subscribe godhaa komentii yaada qabdan komentii kaa'adhaan isin jedha. Akkasuma biliyoon kee har'aan tan immoo yaaduma sammuutti heesana jiru waan ibsadhuuf waan dubbachuu barbaaduun qaba. Egaa ijoolleen biyya namaatti yookaan immoo siddatti araba kanarratti argaman dhugaa dubbachuudhaaf dubartii dhiirrillee haala hedduu fi karaalee hedduu miidhamuu jiranii viidiyoon hedduu YouTube Facebook irratti kan argamu baay'inaan YouTube irratti bahuu dhiisuullee sababni isaa viidiyooleen siyaasaa fi akkasuma viidiyooleen hedduu nama naasisan YouTube irratti dhorkamaa sababa ta'eef namni akkuma barbaade TikTok irratti akkasumallee fuula Facebookaatiin gallakkisa. Sababa kanaaf baay'inaan YouTube irratti argamuun dhiisuun isaa jechuudha. Kanaafuu bakka jirtanitti dhugaa dubbachuuf akka amantiitti tontaan akka kutaatti tontaan akka oromummaatitti wal kabajuu fi wal jaalala wajjira tokko faarratti ijoolleen teenya ijoolleen oromoo lammaffaarratti immoo akka mataa kiyyaatti dhugaa dubbachuuf lammiin biyya keenya tokko kumiyyuu na biratti kabajamaa dhittu guutaa bira qaba. Bakka akka obboleessa kiyyaatti ilaala jechuudha nama sana isin galtee. Inna sababoonni fi akkasuma immoo rakkoon yeroo ammaa kan argamu jiru maalirraa akka argamaa jiru ammallee immoo dhugaa dubbachuudhaaf ani turtilee yeroo dheeraa waa'ee sabaaf sablammii maal haasawaa hinaasaan kun dhugaa dubbachuuf na biratti ifan turre. Oromoo maalii kutaa fi kutatti sabaa fi sabatti qooduun dhugaa dubbachuuf ani egaa biyya baay'ee kanaan argee maaliif jennaan inumayyuu Amaaraa fi Oromoo waliin yoo addaan baafnee hin beeknu sababni isaallee nuti Itoophiyaa beekna bakka akka Itoophiyaatti jechuudha mootutti akkas beeka sabaa fi kutaa wal qoodanii ati isa kutaa kana bahaa dhihaa jedhanii wal qoodanii wal himachuun ani biyyummaa kanatti hin dhagaye kanarraa gaafa immoo deebi'ee nama Oromoo faasaa wal ajjeesu nama Oromoo faasaa wal miidhuu dhugaa dubbachuuf arguun hedduuta kanatti ulfaata
wallahi yeroo amma kana wanti miidiyaa hawaasaa kana gubbaa deemaa jiru takka waan nama gaddisiisu dhugaa dubbachuudhaaf waliin qoodina irra guddaa nuti waliin qabnu isaaf wallahi warra amantii musliimaa amantii guddaa kana jaallatamaa kana waliin qabna obboleewwan kaa wal beeynu kaa waliin beeyne jechuudha takkuffaan sani lamaffaarra Oromoo maalitti qabna Oromoon keessaa afaan kamiin haasaa afaan tokko keessaa afaan tokko haasaa yeroo afaan wasanii haasaa ofiisiitti wal mitu Arsii Baalee Jimma Baalee akkasii wal qooduun kun dhugaa dubbachuuf hedduu takka wajji fokkataadha waan nama gammachiisu jechuudha miidiyaa kanarra wallahi wanti akkaan na jibbisu na gaddisiisu dhugaa dubbachuuf isa kana tokko faratti kanaafuu dhiifamaallee wajjin viidiyoon kiyyaa guyyaa irraa dibimisaa ofii kiyyaayyuu wanta jechaan jiru qulqullina kaameraa fi akkasumas sagaleetti fillee dhiifama sin gaafadha kanaaf fakkeenya namni bu'aa bayii guddaa waliin dabarsee galaana sa'aatii meeqaara waliin ce'ee saharaa garaagaraa keessa hojii deemee baddaa keessa hojii deemee bakka gaafa ifa bahee xiqqoo siinarraa dabartii yookaan irraa ifti jedhu yeroo akkasii wal daraa argoonni durba namatti ulfaata jechuudha. Inni akka kutaan dhaqqabama. Akka kutaan sin dhaqqabama. Ka sabaallee ni dhaqqabama. Ka Oromummaallee ni dhaqqabama. Garuu Rabbii amantaa tokko walitti nuuf kennee jecha wal jaaladhaa ani musliima ani maali duraan kunumtu hin jiru garuu eega Rabbiin amantaa tokko amantaa musliimaa jecha namni amantaa musliimaa kun obboleessa Rabbiin keenya tokkoffaa Oromummaan tokkoffaa Islaamummaan lammaffaa Oromummaan hedduu takka walii nama kan obboloomsuudha kan walii naatoo namaa waliif kennu dhugaa dubbachuuf Islaama jechuun hundiyyuu Islaamni obboleessa jechuudha. Intanaan dura akka mataa kiyyaatitti lammiin biyya keenya lammii Itoophiyaa kan jedhamu akka fakkeenya mataa kiyyaatitti ilaalama. Eenyuyyuu eenyu jedhu amantaa biraas ta'e Itoophiyaa an fakkeenyaaf mana Arabaa kana keessa yookaan immoo biyya Arabaa kanneen keessatti yeroo hedduu tanaan dura ijoollee biyya keenya ijoollee walumaa Itoophiyaatii wal argu ture. Inni Itoophiyaa jechuudha. Yeroo sanatti otoo Keenyaa ta'e Suudaan ta'e namummaa kamiinuu sararatanyaa yoo arguun gammada. Deemuu limuu kamuu hubee kana keessa sararatanyaa argi akka waan obboleetti argitan fakkaata jechuudha. Nama akka kiyyaa fakkaata kiyyaa nama biyya namaa jiru waan ta'eef. Bisi akka waliin maraafanne namni biyyaa daandii meeqa wajjin dabree beelaa dheebuu meeqa wajjin dabree yoomayyuu waliyyuu kan bahin taate afaan Oromoo haasaa yeroo wal miitan kutaa kana kutaa san jedhaa wal arrabsaa miidiyaa irratti wallahi dhugaatti nama qaanyessa. Uumamaan uummata Arabaa kun yeroo Oromoo akkas gootu Itoophiyaa akkas gootu Itoophiyaa ejjisedhanii ofiyyuu deebanii nu kolfaa jiran warri soddaallee. Otoon barbaadanii footoo yaadin viidiyoo dheerisaara. Kanaafuu maaliif bakka jiru kamittuyyuu haala itti hojii jiru kamittuu wallahi laazim keessaa kun nama hojii nyaatee hojii dhugee bu'aa bayii hojii dabarsee wajjin karaa dheeraa hojii deemee deebi'ee gurguratu jira. Tuntuu maaliif ofuma keessan maaf garaa waliin nyaanne? Takka sana lama faaratti immoo wanti jechuu barbaade wallahi namni eenyu waan godhu eenyu hin bulchu bakka rakkootti garuu Oromummaadhaan sabummaadhaan kutaadhaan namni kamuu yoo miidhame gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Akka mataa kiyyaatti gargaaruu hin danda'a. Garuu immoo wanti jechuu barbaade akka karaa seeraa alaatiin namni deemee milkaa'ullee immoo nama kamiin bira kabaja argan namni waraqaa seeraan qabaatiin biyya namaa keessatti miti biyya ofii keessatti mirga namummaa argataa hin jiru. Kanaafiyyuu otoo karaa seeraa alaatiin biyya baanne bifa saniin bu'aa bayii meeqa dabarsinee du'aa fi jiruu gidduu dabarnee gaafa Rabbiin bakka naannoo gaillaa irraa wabbaan fite waan fite irratti raawwataara waan ta'eef dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti mucaa xiqqaa tokkoon beeka ture. Eega dhufillee ture illee hin jiru namni illee ni beeka jechuudha. Deengadda dhiyoo kanaan ni kadhatee ture. Hedduu nu gorsaa ture miidiyaa kanarra dhugaa Rabbii nuuf yaada. Akka nama hunda beekuutti ijoollee biyya Arabaa shamarran hundaaf akkasiin gaddaa ture. Garuu har'aan tan egaa buleen kiyyaa viidiyoo tooraa jiru. Kaameraan jira sosee kaameraan duraan qulqullinni isaa sirriitti hin jiru ture.
Inama zinjiju barbaade bakka artanitti wal kabajaa wal jaaladha wajjin jiraadha sin jecha obboleewwan namti kiyya kanumti Oromoo kanumti sabaa kanumti kutaa jechuudha. Tokko kana lammaffaa irratti immoo karaan taaneen karaa seera alaatiin biyyaan bahinaa kabajaan qabaatin biyya namaa keessatti mataa keetii hojjettee jiraachuun biyya namaa keessatti hin jiru jalqabayyuu lammaffaa argaa furaqaan qabne sareedha. Ejjisanis darban bakki itti argamtu hin jiru namni si argu hin jiru biyya namaa keessatti namni si gaafatu illee hin jiru ejjisan namni gaafatamu hin jiru. Kanaafis hin jedhu obboleewwan kee wallaahi lazim mucaa dhiyoo kana guyyaa muraasa booda ni kaadhate otoo haadha manaa sana wal argin otoo gammachuu sana kaanii hin ibsatin addunyaa irraa deemaa rabas hojjesidhanii maxxansanii turan. Fuula TikTokii fi Facebook gubbaa deemaa jira. Wallaahi hanga sechuu jedhu lubbuun ilma namaa karaa seera alaatiin isa seera qabeessaanu lammiin biyyi namaa namni ormaa bakka namaaf hin qabu. Warroon abbaa qabeenyaa biyya keessattuu bakka namaa qaban gaafa biyya kana biyya nama namni kabaja namaa qabu hin jiru. Kanaaf isin hin jedhe wallaahi rabbiin isin tiksu bakka isin jirtanii keeyirra jiraadhaa. Ofii immoo akka nama Oromootti akka kutaatitti otoo waliin qoodin Oromoo eenyu otoo waliin jedhin wal jiraadhaa jaalala wajji jiraadhaa kutaa otoo waliin qoodin afaan tokko haasa'a. Rakkinatu biyyaa nu baasi. Biyya namaatti garuu wal kabajnee wal jaalannee wajjin haa jiraannu. Obboleewwan kiyya. Akkasiin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa. Turtiilee hanga ammaa sa'aatii viidiyoo kiyya xumuratti dhaggeeffadhaadha. Wanti isin barbaade immoo tokkoffaa karaa seera alaatiin biyyaan bahinaa lammaffaa biyyaa baatanii biyya namaa toliin nyaatina. Wallaahi afaan Oromoo haasaa keessaafuu afaan tokko haasaa kutaa kutaa kan Arsii Jimma wanti nu keessaa argannu hin jiru kutaadhaa wal qonnee. Wallaahi hundi keenyayyuu gaariin illee badaan illee fokkataan illee bareedaan illee addunyaa kanarra deemuu jira. Hanga addunyaa kanarra jirru wal jaaladhaa wallaahi wal mararfadhaa. Otoo hin beekin wal biraa bubbee nama fuutaa jirti yeroo ammaa kana. Nama kaleessa miidiyaarra nu gorsaa ture nu gaddaa ture shamarran biyya Arabaa akkana dhiiga cobsanii jiraata akkana dhiigni isaanii xurootanii jiraata akkana dafqa xurootanii jiraatan jedhee mucaa tokko nurraa haasaa ture garuu yeroo guyyaa har'aa du'ee guyyaa 15 firiijii Arabaa keessa jira mana yaalatti hospitaala galchanii jechuudha ejjiisanii. Turtiin hanga sanaatiif wal jibbinus turtiin hanga tanaati hangaan wal bira deeman jechuudha. Kanas jechuu barbaadu obboleewwan kiyya. Wal kabaja bakka isaanii wal jaaladha wal mararfadha nuti waliin walitti taa'ee ormummoo maal nu ta'a. Walitti yaadina jira walitti mari'atina walii mari'adha. Wallaahi miidiyaa kanarratti yeroo kutaadhaan gaazexeerra ol gurguranii kutaa biraa arrabsan saba biraa arrabsan ani waan nan gammachiisu eenyu ilaalan Islaam Oromoon Oromoodha kutaa baqa kutaa wal qooduu baatte an Oromummaa seera Islaamummaa naa caala bakka Islaamummaa waan guddaa garuu Oromoon illee gataate afaan tokko haasaa wal miidhuu wal arrabsuun nuti hangan wal goone jarri kuwwanuu maal nu yaadan tana siin aan barbaadu obboleewwan kiyya wallaahi lazim addunyaa tanarra turtiin nu jiru xiqqoodha guyyaa deemnu boru deemnaa iftaan deemnaa guyyaan teenya nuti murteessine beenu hin jiru. Kanaafuu wal jaalalaan hamma turtii hamma qabnu tana wal kabajaan waliin haa jiraannu wal haa gorfannu. Akkasiin jechuu barbaadu obboleewwan kiyya yaadni isiniif qabu har'aan tana kanuma. Biyya irraa karaa seera alaatiin hin deeminaa. Lubbuu fi namni of miidhuu barbaadu jira. Namni baasee of gatuu barbaadu jira. Yoo of ajjeesuu barbaadan ofii keessatti of hin ajjeesanii. Ka galaana keessatti badee du'ee reeffisaa dhabame meeqa? Ka achi as bahee badhee gogee badheetti awwaalchi dhabee badhee sanii gogee hafe meeqa? Karaa deemuu beelaaf dheebuun aduun dararamee. Ka biyyaa bahee hoo biyya namaa namaatitti abbaan fedhachiisee achi biraa lixaaroo kutaa wal qoodee keenyammaanuu ka ormaa dhiisa ormi namaa yaaddu iyyee orma biyyi namaa biyya namaati. Teenya hoo maal olii yaadaarti biyya namaa keessatti waliin mari'attee silaa waliin mari'achuu qabdu. Kanaan isin jechuu barbaadu obboleewwan kiyya waliif yaada wal kabajaa.
wal gorsaa, wal jaaladhaa. Addunyaa tanarra hanqinatu jiru xiqqoodha. Otoo ni deemnaan bahee ni deemna wallaahi. Tanan isin jechuu barbaada. Wal qabadhaa, hin faffaca'inaa. Wallaahi nama biyya namaa kana keessatti maashinni otoo sibiila garaagaraa hojjetu mormarraa muree hidhaa gadi isaa abbaa wallaalaa meeqa? Kafuu wal ciree abbaan sun ilmi sun eenyummaa isaa wallaalaa meeqa? Nama baraka qabaachuun faayidaa gara hedduu qaba. Suuraa isaa achi ilaalanii himanii, maqaa isaa achi ilaalanii nama kana hundi beektan, maqaa isaa kan beekne jechuudha. Kan maqaa hin beekne, kan biyya hin beekne, kan kutaa hin beekne, kutaa isaa wallaalan. Ibiddaan gubatee bara yeroo tokko Yaman keessatti walii wallaalan eenyu. Kana dhaamsi kiyya isaanis ni qabu. Wal jaaladhaa, wal qabadhaa, wal kabajaa. Bakka isin jirtan hunda Rabbi isin haa tiksu. Wal mararfadhaa. Wallahi kutaa waliin qoodinaa. Eenyuyyuu guddatee jabaatee eenyuyyuu addunyaa kana hafuuf hin deemu. Wallahi lazim hedduu nama dhagama. Sabaa wal qoodee, kutaa wal qoodee, keenya hanganaa wal qoodee kan Oromaa maal nu yaada? Nuti yoo walitti mari'an. Namni immoo yoo nuti eenyu jeemna eenyu akkana goona kutaa wal qoodee ofii keenya walitti mari'an walirraa hamtuu yaadne walirraa hamtuu yaadne oomishan daran nu yaada jechuudha. Kanaafuu bakka artanitti Rabbiin isin haa tiksu tokkoffaa malee dhaamsi kiyya inni dhuma. Bakka namni tokko hatta dubartoota mana namaa eeggatee laayidee eega ati isaa gattaate chabaa gaafsan dubartii yoo ta'e nama san kabaji. Uummanni adeemu kun beekuwaadha. Kabaji. Bakka waa inni isin jedhe tole jedheen birtantee fudhatta. Waan Rabbiin daangaa Rabbii si dabarsu qofaan ta'e malee. Achi booda nama san kabajittee hanga Rabbiin waliin si jiraachise hiriira wajjin si jiraachise jiraatta. Gaafa Rabbiin yaadaa fuula keessi yoo ta'e birtantee biraa galta. Uummata akkasii arrabsanuu. Uummata akkasii jarjarsanuu biyya namaa jirra. Biyya ta'een isin uummataa wal qabannee kun kanaa miti kun kanaa jenneetiin deebisna. Afaanuma keenya uummanni Arabaa dhahee lafa nu buusa jechuudha. Wallaahi billaa namaa yaaddu jarri. Tanaan dura mucaa piraankii godhuuf jecha nyaanni wanti qaba summii qaba jennaan namtichi billaa qabateetti fiige. Piraankii godhanne sila lubbuu isaa baatee walitti gaafsan. Wallaahi uummanni gowwaadha. Rabbi haa tiksu wallaahi of eeggadhaa. Inni akkasii jedha bulee wanti of eeggadhaa, wal jabeessaa, wal gorsaa, bakka tan wal qabadhaa, waliin mari'adhaa, waliif yaadaa, walirratti yaadinaa. Wallaahi dhaamsi kiyya kana. Ani miidiyaa tiktookii feesbuuk irratti takka wal bareetiin haasa'een beeku. Gama fuula yuutuubiitiin garuu kun akkuma kan dhufeettiin dubbadha jechuudha. Namni yoo hiriirlee dubbate bakka shaaduu keessaa muranii olii gadi deemu waan ta'eef miidiyaa kamiyyuu waan miidiyaa kamirratti ol bahee dubbadhu. Barreeffama yoo tekstii godheetiin maxxansu. Kanaaf isin jira buleewwan kiyya. Karaa hiriira walaa jabeessinu. Asuma namoo dhaamsanii isinidhaan barbaadu. Viidiyoo naannoo 43 hojjedhe tanaan dura. Kophaa kiyyallee hiriyaatii hojiinillee. Keerii dhumaasa viidiyoo yuutuubii kana gubbaa hanga lubbuun tee jirtu waan gaarii dalagee ilmaan kiyyaallee waan gaarii dabarsaa fuulduratti illee maatii kiyyaallee waan gaarii irraa baratan yoo tasalli dabre yaade ture. Garuu waan isaan ajaa'ibu viyuu saamuna sirba wayii mummurii asirra galakkise. Viyuu inni argate wanta keessa asirra haasa'e takka illee hin arganne. Chaayinaal keellee sabiskiraayib godhaa. Warri maatii taatanii haga maatiin hordoftan guddaa galatooma. Viidiyoo kiyya yeroo dhaggeeffattan yaada qabdan komentii lagaadhaa. Keera wala jabeessinu keera irratti na jabeessa walillee jabeessa wal tikfadhaa wal qabadhaa. Wallaahi lazim bakka jirtanitti wal daddarbaa wal dhiibaa wal biraan darbinaa. Waliin taphaphaa wal qabadhaa. Karaa meeqa saharaa meeqa waliin dabatanii dhawwachi baatanii wal argattan kutaa fi maalii wal qooddanii. Wallaahi obboleewwan kee Rabbi isin haa tiksu ijoollee keenya keessattuu biyya Arabaa garaagaraatti argamtan. Rabbi isin haa tiksu bakka isin jirtanitti. Obboleewwan isin dheereessee chaayinaal kee warra hanga ammaatti maatiin ta'in like share subscribe godhaa maatii kiyya ta'a. Warri maatii kee turtan immoo like gochaa share gochaa akkasuma yaada qabdan komentii lagaadhaa. Wallaahi akkuma isin jedhe viidiyoon tanaan dura dalage view isaa
ዋጥቁ ሰብስክራይብ ዋጥቁ ገሩ ቪዲዮ wantoota garagaraa kana yoo ilaalu viiyuun isaallee ol ka'a ሰብስክራይብ ሰበሳ dhufe hedduudha ከይሪማ yoo ሰብስክራይብ dargan ከይሪማ dunyaan leeyyan yoo dunyaan miti wallahi beekamti dunyaan leen barbaadan waan gaarii dalagee dunyaa kanarra darbuu barbaada malee warri dhuftan chaayinaa lakiyya isin bira gahe ሰብስክራይብ godha warri maatii keessatti turtanamuu yaada addaa qabaattan hanqinaa fi cimina jiru komentii lanaa ka'a guddana balatamu bakka isin jirtan hamtuun isin argini keerisin dabreen nagaanaaf jiraadha wal jabeeffadha horaa bula dagaaga deebana ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሞቼ ያጣኋቸው እንደወጡ ለቀሩት ከቤታቸው አይረሳ